Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii oduu kan isinitti himu Ambee kan Taakkalaati. Abbootiin seera Itoophiyaa Turkiyyee fi Emireetota Araba Gamtoomanii dhimma yakkaa irratti akka waliin hojjetan raggaasisan. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 19ffaa guyyaa kaleessaa gaggeesseen wixineewwan dabarsee kennuu fi waliigaltee tumsa dhimmoota yakkaa irratti mootummaa Turkiyyee fi Emireetota Araba Gamtoomanii waliin hojjechuu raggaasise. Wixineen labsii namoota dhuunfaa yakkaan barbaadaman dabarsee kennuu fi waltumsa akkasumas seera dhimma yakkaa irratti Itoophiyaan mootummaa Turkiyyee fi Emireetota Araba Gamtoomanii mana maree ministeerotaatiin raggaasifame kun sirriitti hojii irra akka ooluufis hojjechaa jiraachuu ibsan. Haaluma wal fakkaatu waliigaltee walta'iinsa abbaa seerummaa waliin dhimmoota yakkaa irratti taasifamu odeeffannoo fi ragaa wal jijjiiranii akka hojjetan irratti waliigalan. Itoophiyaa walgahii waggaa baankii misooma Islaamaa 48ffaa irratti hirmaatte. Bara darbee bara 2022 qofa keessa Itoophiyaa walgahii waggaa 48ffaa baankii misooma Islaamaa Saawud Arabiyaa Jiddaatti guyyoota 4f gaggeesse irratti keessummaa taatee hirmaattee jirti. Itoophiyaa yeroo jalqabaaf keessummaa taatee kan walgahii kana irratti affeeramte yoo ta'u, ambaasaaddarri Itoophiyaa Saawud Arabiyaa Leencoo Baatii waltajjii kana irratti hirmaatan. Baankiin misooma Islaamaa biyyoota miseensa ta'an 57 kan qabu yoo ta'u, dhaabbanni kun gargaarsa maallaqa irra jireessaa mootummaa Saawud Arabiyaatiin kan deeggaramudha. Dhaabbattoota kanneen akka dhaabbata maallaqa addunyaa fi baankii addunyaa faatti aanee filannoo madda maallaqa biyyootaa yoo ta'u, hojiiwwan ijaarsa bu'uuraalee misoomaa adda addaa kanneen akka barnootaa, fayyaa fi misooma waliigalaa irratti biyyoota miseensa isaa ta'aniif deeggarsa maallaqaa guddaa kan kennudha. Dhaabbatichi biyyoota deeggarsa gama bu'uuraalee misoomaa, daldala, gargaarsa namoomaa fi kanneen biroo irratti gochuuf haalduree isaa miseensummaa dhaabbatichaa ta'uu yoo ta'u, Itoophiyaan immoo miseensa dhaabbata kanaa waan hin taaneef deeggarsi isheen baankii kana irraa argattu xiqqaadha. Pirezidaantiin baankichaa Dr. Mohaammed Aljaazir kanaan dura gama yaa'ii gamtaa Afrikaa walgahii waggaa baankichaa irratti Itoophiyaan akka hirmaattuuf muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed affeeruun isaanii ni yaadatama. Dhaabbatichi waltajjii isaa kana irratti haala adeemsa gara fuula duraa fi haala raawwii misooma baankichaa waggoota 30 darbaniif hojiirra oolaa turan keessumattuu dhiibbaa COVID-19 jijjiirama haala qilleensaa fi sababa walitti bu'iinsa bakkeewwan garaagaraatti deemaa tureen dhiibbaa gama diinagdee fi hawaasummaan dhufe irratti xiyyeeffannoo guddaa kennuun mari'ate. Akka odeeffannoo ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa argame ibsutti mootummaan Itoophiyaa madda maallaqa baankii Islaamaa kana irraa fayyadamaa akka taatuuf xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru hima. Sirni eegalchiisa ijaarsa masaraa mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Sirni eegalchiisa ijaarsa masaraa mootummaa naannoo Oromiyaa bakka hooggantoonni naannoo Oromiyaa fi federaalaa, abbootiin gadaa, abbootiin amantaa akkasumas haadholiin siinqee argamanitti Finfinnee Booleetti gaggeeffamaa jira. Ijaarsi masaraa kun marsaa lama kan qabu yoo ta'u, waggaa lamatti akka xumuramutu himame. Masaricha ijaaruuf waliigaltee kan mallatteesse dhaabbata ijaarsa Chaayinaa Civil Engineering Construction Corporation jedhamu yoo ta'u, dhaabbanni ijaarsaa kun ijaarsa kana yeroo qabame keessatti xumuruuf xiyyeeffannaa addaan akka hojjetu beeksise. Masaraan kun handhuura Finfinnee keessatti lafa hektaara 6 ol irratti ijaarama. Abbaan taayitaa nyaataa fi qoricha oomishaalee nyaataa ashaboo zayita nyaataa fi kanneen biroo eeyyama hin qaban jedhe 91 hawaasni akka hin fayyadamne dhuma torbee darbee akeekkachiiseera. Gosooti nyaataa hawaasni akka hin fayyadamne adda baafamanii miidiyaalee biyya keessaa irratti bahanis zayita nyaataa 27, ashaboo ayoodinii 46, achettoo gosa adda addaa 5, dhadhaa lawuzii akaakuu 2, karameellaa akaakuu 10 fi mi'a vaaniillaa 1 dimshaashaan 91 ta'anidha. Oomishaalee kunneen qabiyyee isaanii waan hin beekamnee fi qaama to'annoo nyaata taasisu irraa eeyyama gatii hin qabneef hawaasni akka hin fayyadamne dhaame abbaan taayitaa kun. Waajjirichatti itti gaafatamaa to'annoo dhaabbata nyaataa kan ta'an obbo Baatiree Geetaa'uun qorannoo gabaa waajjirri isaanii qaamolee to'annoo qulqullina nyaataa naannolee waliin ta'uun Finfinnee fi naannoo isheetti taasiseen oomishaalee nyaataa 126 eeyyama seeraa kan hin qabneef madaallii qulqullina kan hin eegne ta'uu mirkaneessuu BBC'tti himaniiru. Oomishaalee kunneen keessaa kanneen 91 ta'an eessaa fi eenyuun akka oomishan gatii hin beekamneef tarkaanfii fudhachuunis waan hin danda'amneef hawaasni akka itti hin fayyadamne taasifame jedhan. Dhaabbanni oomisha nyaataa irratti bobba'e tokko oomishatti otoo hin galiin dura gosa nyaataa sana mi'a dheedhii maalirraa akka oomishu sadarkaasaa kan eeggate ta'uu, iddootti oomishamu akkasumas haala saamsama oomishichaa waajjira keenya federaala dabalatee dameelee naannoorra jiranii erga mirkanaa'een booda gara gabaatti bahuu mala jedhan. Itti gaafatamichi nageenyi nyaataas jalqaba laaboraatooriidhaan mirkanaa'eetu hawaasaaf dhiyaataa jedhan. Haa ta'u malee oomishni nyaataa sadarkaan gadi ta'e akkasumas adeemsa seeraa keessa kan hin darbine hawaasa irratti miidhaa fayyaa qaqqabsiiseera waan jedhu adeemsa mataasaa
danda'een qoratamuu qaba jedhan. Ta'us abbaan taayitaa nyaataa fi qorichaa federaalaa dameelee kan naannoo wajjin ta'uun oomishaalee adeemsa seeraa otoo hin guutiin gabaatti bahan gabaa keessaa funaanuun ni dhabamsiifaman gochuun tarkaanfii isatti aanudha jedhan. Gama biraatiin daldaltoonni oomishaalee raabsan mirkaneessanii akka fudhatan miidiyaalee garaagaraatiin bal'inaan barnoota kennaa akka jiranis himaniiru. Kana malees dhaabbanni isaanii sakatta'insa oomishaalee eeyyama hin qabne irratti taasisuu itti fufuun hojjetaan obbo Baatireen himaniiru. Haala kanaan oomishtoonni seeraan ala ta'an gocha isaaniirraa akka of qusatan akeekkachiisni kennamaafi yoo ta'uu baate tarkaanfii seeraa gara fudhachuutti deemamaa jedhan itti gaafatamaan kun. Hunda caalaa garuu hawaasni oomishni tokko qabiyyee irraa oomishame guyyaa itti oomishamee fi irra darbuu ulfaatina oomishaa mallattoo sadarkaa qulqullina agarsiisu lakkoofsa adda baastuu oomishaa fi kanneen kana qabaachuu mirkaneessuu irra darbee eeruun hirmaachuu qaba jedhan. Haala kanaan maamilli tokko oomisha saamsame kamiyyuu gaafa bitu odeeffannoo guutuu ta'e argachuuf mirga qaba. Odeeffannoo kana yoo hin qabaanne oomishichi seeraan aladha jechuudha jedhan. Itti gaafatamaan kun qorannoo dabalataa barbaachisaa ta'us sababiin oomishtoonni oomishaalee seera qabeessa hin taane kana gara gabaatti baasan keessaa tokko bu'aa hin malle argachuufi jedhan. Karaa seera qabeessaan deemuun gatii kaffalchiisu baasu dhiisuuf ofittummaarraa kan ka'e ta'uu mala. Oomishaaleen kunneen nagahee malee yeroo gurguraman argamuun isaanis kanuma agarsiisuu mala. Inni gara biraa garuu otoo hin beekiin kan godhamudha jedhaniiru. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma ammoo oduu biyya alaa argannetti ceena. Aangaa'oti Afrikaa yeroo dhiyootti Yuukireenii fi Raashiyaa gidduu seenuuf gaafachaa jiru. Jilli hooggantoota Afrikaatiin durfamu wal dhabdee Yuukireenii fi Raashiyaa gidduu jiru seenuuf yaalii taasisaa jiraachuu pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Raamaafosaan dubbatee jira. Dhimma kana irratti pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Raamaafosaa fi muummichi ministeeraa Singaappoor Lii Hsien Loong kibxata kaleessaa waliin ibsa miidiyaaleef kennan ni jira. Kana malees gareen hooggantoota biyyoota Afrikaa kun jalqabbii nagaa wal dhabdee Raashiyaa fi Yuukireen furuuf xiyyeeffannoo guddaa qabaachuu ibsan. Akkasumas wal dhabdee biyyoota lamaan gidduu jiru kun biyyoota Afrikaalee irratti dhiibbaa kallattii garaagaraatiin akka qabu ibsee jira. Addunyaa irratti namoota adabbii murtee du'aan adabuun dabaluu isaa dhaabbanni mirga namoomaa beeksise. Bara darbe bara 2022 qofa keessa namoota 883 irratti adabbiin du'aa murtaa'u dhaabbanni mirga namaatiif falmu dhaabbanni mirga namoomaa addunyaa gabaasa isaa kan waggaa guyyaa kaleessaa baaseen ibsee jira. Lakkoofsi kunis kan bara 2017 asitti heddumina isa jalqabaa akka ta'e ibsa isaa kanaan himee jira. Biyyoota gidduu galeessa bahaa fi kaaba Afrikaa dabalatee bara 2022 keessa tarkaanfiin adabbii murtee du'aa biyyoota 20 keessatti fudhatame isa bara 2021 wajjin yommuu wal bira qabamee ilaalamu dhibbeentaa 53 dabaluu gabaasni kun beeksise. Dhaabbanni kun gabaasa isaa kana keessatti biyya Chaayinaa keessatti namoota dhoksaadhaan ajjeefaman kanneen kumaatamaan lakkaa'aman kan ittiin daballe ta'uu fi gabaasni kun akka jedhutti Saawud Arabiyaa keessatti qofa guyyaa tokkotti namoonni 81 akka adabbii du'aan adabaman ibsee jira. Akka gabaasni dhaabbata mirga namoomaa kun jedhutti biyya Chaayinaa adabbii du'aa kennuun akka dursa irra jirtu himuun Iraan, Saawud Arabiyaa, Misirii fi Ameerikaan murtee adabbii du'aa kana biyyoota bal'inaan raawwataman jechuun gabaasni kun himee jira. Manni murtii Jarman namoota 5 kan muuziyeemii biyyattii cabsanii saaman adabe. Manni murtii Jarman kibxata kaleessaa namoota 5 muuziyeemii Dresden jedhamu cabsanii seenuudhaan faaya 21 fi diyaamand 4300 hatuun muuziyeemicha keessaa baasan adabe. Namoonni umuriin isaanii 24 hanga 29 ta'an kunneen adabbii hidhaa waggaa 4 fi ji'a 4 haga waggaa 6 fi ji'a 3tti akka adabaman ejensiin oduu Jarman DPA jedhamu gabaase. Haa ta'u malee himatamaan tokko isaan waliin ture bilisa ta'eera. Manni murtii kutaa Dresden akka murteessetti namoonni 5 kun faaya jaarraa 18f muuziyeemii Green Valley irraa dhalootatti darbe waan saamaniif adabbiin kun ni malaaf jedhan. Yakki kun seera dhiyeenya kana keessatti yakka dinqisiisaa ta'ee fudhatama yoo jedhamu faayonni fudhataman kun gatii inshuraansii waliigalaa yoo xiqqaate doolaara miliyoona 129 baasuu jedhan. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii oduu waliin kan si wajjin ture Ambeekanii Taakkala qophiilee qubee afaa wajjin yeroo gaarii.